በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢዛ ዋቀዮ ከንታተን አቦቲንኮ ልቦኔ ኦኮሎኒኮ ዳቆኖ ማከቡልሰኔ አከሜን ኡፍሰኔ ገለቴፈሙን አመለዋ ጉማ ሳከን ሰይ ዋቀዮ ጎፍሰኔ ኬኛ ጃለላ ፈርጁማ ሳቲን እዶ ቁልቁሉማ ከነቹልት ተሳቤ ሰገሌሳ ኢሰዱጋ ኢሰበረበራ ከበረኖት ከኖት የኔ ዋቀዮ ኑማቲ ነመዳነ ቢራፍ ገለኛቱ ሲል ጀራ ዋቀዮ ገለቴሳ አለ ሰገሌሳ ይናጋሙ ስልክ ገለቴሳ ዋቀዮ ስለበራ ገለቴሳ ገለሚሳ ወራት መጣንሳ ከበደናዶ ይሮውንዱማ ሁሌን ምሽን አበቲ ዋይ ጭቡኬኛፍ ከኑፍ ከለቱ አራሲቱን አሲኬኛ ቁልቁሌቲን ዱበሮ ማርያም እርግሞን ዋቀዮ ቶሎን ዋቀዮ ቁልቁሎን ዋቀዮ ሳከቴናፍ ከበደሳንቺ ገለኒ ፉልፍኒ ሳኒፋቱ ሜሳኒፊስ ገለተ ቁልቅሲሳ ማሌ ልሌን ኬሰን ነጋሙ ስርክ ገለቴሳ ዋቀዮን ጎፍታን ኬኛ ቁልች ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ dukkana kaleessa galgalaa sana keessa nu dabarsee ifa guyyaa har'aatiin kan nu ga'e maqaan waaqa keenyaa uumaa keenya Sillaasee kan galateeffame haa ta'u al tokko irra deebi'aan galateessaa Waaqayyo. Kan yoonaan nu ga'e eenyudha? Eenyudha kan yoonaan nu ga'e? Akka nuti dukkana sana keessa dabarree ifa har'aa kana arginuuf kan nu taasise eenyudha? Samii kana Bisa malekan, utuba malekan nabi. Dace kana bisa malekan dirirse. Lafa gogoon irratti midhaan facaasne akka inni biqilee biqila isaatiin immoo ijoolleen Waaqayyoo dhalli namaa akka isaan irraa fayyadaman kan taasise eenyudha? Fayyaa kan nuuf kenne eenyudha? Aduu kana tola kan nu baase eenyudha? Qilleensa kana kan nuuf laate eenyudha? Waan kanaaf itti galata dhiyeessaame. Besi di workshop tadi kok boleh dua juta kok film sudah ada pakai lebih sana sering tiga lebih sana biar itu tahu berapa putih mual ke pilih jalan yang terdekat ada sih sering tiga lebih sana Isi, boleh kantor Lisa. Diamond kopi mau lagi yang dari sana. Kalian jual, kalian kana budi, Hukum tiga seni kita rawat yang berani atau ada pun boleh kita ini apa sih tu? Ini cari betul. Ini apa sih? Waaqayyo gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisuudhaaf jaalala Waaqayyo nu baatu. Mata duree barumsa keenyaa godhannee kan waliin barannu kutaa macaafa qulqulluu keessaati macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 20 irraa jecha jiru kaasnee waliin baranna. Jechi kuni Baabiloon keessaa baay'ee jedha. Isin dubbi keessan sagalee keessan ol kaasaafi sagalee nama dubbadhu kan afaan jettu. Baabiloon keessa baa Waaqayyoon jecha kanaan akka nu barsiisuudhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kaayyoo fi barbaachisummaan barumsa kanaa dhalli namaa hundumtiyyuu cubbuu keessaati. Dukkana cubbuu keessaa gara ifaatti akka inni ba'u jaalala Waaqayyootiin eebba Waaqayyootiin deddeebi'uudhaan Waaqayyo irraatii eebba akka argatuuf labsii guddaa tirsi Isaayyaas jecha kana gaafa dubbatu jecha kana gaafa barreessu sagalee Waaqayyo kana gaafa lallabu sabni Waaqayyo hundumtuu cubbuu keessaa ba'anii qilee cubbuu keessaa ba'anii tulluu jireenya irraa akka dhaabbataniif labsii guddaa tirsaa irratti labsaa ture.
jecha isaa keessattis Baabiloon keessaa ba'aa jechuudhaan eegale. Baabiloon jechuun walitti mammakamaa jechuudha. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Naa deebisaa maal jechuudha? Baabiloon jechuun maal jechuudha? Walitti mammakamaa jechuudha. Walitti mammakamaa jechuun maal jechuudha yoo jennee qamadii fi garbuu gosa garaa garaa gaafa walitti maktan maal jedhama? Maal jedhama? Mataa garbuuf qamadii jedhama. Bishaanii fi aannan gaafa walitti dabaltan mataa aannanii fi bishaanii jedhama. Akkuma gosi tokko gosa biraatti makamee amala isaaniitti irratee waan biraa uumuu danda'u biyya Baabiloon keessatti jireenya isaaniitiin kan walitti mammakamanii jiraatan namoonni turaneera. Har'as uummata Waaqayyoo jireenya mataa keessa walitti mammakamaa keessa kan jirru jirra. Gara duubaatti deebi'aatti gaadaa keessan keessa ilaalaa. Mana keessan keessa qoradhaa. Jireenya mammakamaa, jireenya waliif hin galle, kan faallaa ta'e, tokkummaan isaa kan hin beekamne kan jiraannu jirra. Ganama bataskaana deemnee kadhannaa godhannee Waaqayyoon galateessinee galgala immoo iddoo biraa kan deemnu jirra. Ganama galata dhiyeessuudhaaf Waaqayyoon faarfachuudhaaf Waaqayyoon faarfannaa dhiyeessinee galgala immoo sirbata sirbiru jirra. Kun walitti mammakamaa. Baay'een namootaa Waaqa lamatanii waaqeffatan lapheen isaanii bakka lamatti tajaajila jira. Waaqayyoos waaqessuu kan barbaadan Waaqa tolfamoo kan jedhaman Waaqa toormaa kan jedhaman warreen Waaqayyoon hin jaalannes kan waaqessan jiru. Waaqayyoon isa kana keessaa haa oolchu. Amiin jedhamee. Amiin jechuun isin dhukkubsattee ciisin jedhama. Amiin jedhaa. Waaqayyoon kana keessaa haa oolchu. Egaa seera uumamaa boqonnaa 11:9 irraa kaasanii gaafa dubbistan seenaa tokko arganna. Seenaan kun maal yoo jettan garee namicha Naamurud jedhamuun kan hoogganamu uummanni biyya Baabiloon keessa jiraatan dirree Saa'ol kan jedhamtu tokko argatanii achitti walitti qabamaniira. Walitti qabamuun isaanii Waaqayyoon galateeffachuun miti. Walitti qabamuun isaanii waan gaarii hojjechuudhaaf miti. Walitti qabamuun isaanii jaalala agarsiisuun miti. Waan Waaqayyoon hin jaallanne, waan Waaqayyoon hin jaallanne raawwachuudhaaf walitti qabamaniira. Uummata Waaqayyoon itti maal gochuun walitti qabamne amma? Maal gochuun walitti qabamtan? Waaqayyoon galateeffachuudhaaf. Mee Waaqayyoon galatanii isaanii. Iddoo kanatti kan walitti qabamneef inni guddaan Waaqayyoon galateeffachuudhaaf, Waaqayyoon galata dhiyeessuudhaaf, waan gaarii hojjechuudhaaf, laphee keenya keessaa fiiqumaa Waaqayyoof dhiyeessuudhaaf walitti qabamne. Qulqulluun abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa warra Ibrootaaf erge boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa kaasee gaafa dubbisnu jaalala agarsiisuudhaaf Mira faana jedha. Jaalala agarsiisuudhaaf. Jaalala agarsiisuudhaaf. Waan gaarii hojjechuudhaaf. Walitti qabamuu keenya hin dhiisnu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kan walitti nu sassaabee. Ijoolleen Waaqayyoo mana Waaqayyootti kan isaan walitti qabaman jaalala agarsiisuudhaaf. Jibba keessaa ba'anii jaalala agarsiisuudhaaf. Cubbuu keessaa ba'anii qilee cubbuu keessaa tulluu jireenyaa dhaabbatanii Waaqayyoon galateeffachuudhaaf walitti qabamu. Waan gaarii hojjechuudhaaf walitti qabamu. Uummanni Baabiloon keessa jiraatan garuu maxaafa kana irratti gaafa dubbisnu faallaa kanaa kan ta'e waan Waaqayyoon hin jaallanne, waan Waaqayyoon hin feene raawwachuudhaaf walitti qabamanidha. Waaqayyoon walitti qabamuu keenya keessatti gidduu keenyatti argamu. Gaafa walitti qabamanu
ትራምዲ ገሞይ ዛሬ ይገለል ገሞ ከነስ ዛሬ ጁዋ ከንትፊሌ ዋቀዮ ደዋንቴ ስላሴ ደዋንቴ ገሞ ተነራበነ ዋቀዮ ወራነ አዲስነቱ ዝረነ ራጅራ ነገረኒ ያደኒላ ላላ ቀንዲነ ማአከልቲ ነተያዱ ወርተኮ ካንዱ አትዝሩ ዋቀዮዳ ከላፉ ወጀላ ወሩና ኡሙሪ ራጅራቱና ገሞ ተነዛነቱ ገሞ ተነራበነ ኤሞራነሱ ደረነቱ ዋቀዮና አዲስነቱ ኡሙሪ ራጅራ ነገረኒ ያደኒላ ዋቀዮን ኡመተ ያደን ታነ ያዱ ነሞ ያደን ታነ ያዱ ዋቀዮን ለጴሳ ይሳፋበ ለጴስ ይሳፋበ ጋመተና ገሞ ይዛሩ ይገለን ገሞ ተነስ ባቂ ሳው ጤረሰን ያለ ሳኑ ዋቀዮን ነገሩ ሰሚረታዬ ላላተ ይላል ይሰታዬ ላላተ ዋቀዮን ማልበቻተ አረዱ በጣም ማልበቻተ ሰሚረታዬ ሳኒ ላላተ ጋመቱ ዋያን ጋመቱ ዋወጀቱ ላንተወርሲ ዋቀዮን ይላል ጋመቱ ይከለው ከነ ነመን ተቆጠቆጁ ይከለው ፈተን ደላን ማደለ ከንደማ ይገ ከነመቱ በጣሰን ቡቃረላን ማደለ ተኖርካን ከነዋለን ወርቸነ ወለወስ ከነመት ያዋል ዱከለ ከሰው ፈተንና ምንመር ጉጀራኒ ተበተተራቹ ደንዱ ኤሉ ነገሩ ኤሉ ነገሩ ለገለ ተሪሳ ዋቀዮ ነምነር ጉጀነ ዱከለ ፈነጋ ፈረደሉ ነምነር ጉጀነ ዲገነ ማዳ ፈረንገዳ ነምነር ጉጀነ ጋፎ ለመ ነምነር ጉጀነ ጋፎ ለረቲካን ኤሉ ታርጋ ዋቀዮ የሚያርገላላ ዋቀዮ እንጀላለ በቹን እንደናሙ ታርፈና ነባንከ ለቁልቁሉ እንዳውስ ታርፈና ሳይባዲ ሰዶሚ ሰገን ለኮስ ወራራቲ ካስተዲጋ ወድብስ ያዋቀዮ ያቦስታ ወሰኑ ኮቾ ቀማጤ ገረሰሚቶን በለያቸው አጃች ጅርታ አቴሰ ጅርታ አቺ ጅርታ ወሰኑ ቆዋቴ ሰዘኔ ወሰኑ ከነቴ ሰዘኔ አቲ ተቀብለን ያርግታ ብሻንቴ ሰዘኔ አጃች ጅርታ ያርግታ ወለቴ ፈምራዩ የሰቱን በቀቹ ደንዳይ ማንደረ ሁለቴ ፈምራ የሰቱን በቀቹ ደንዳ ሁለዋቀዩ ፈምራ በቀተኝ ጎል ደንዳሙ መተዋቀዩ ሁለዋ ፈምራ በቀቹ ደንዳማ ዱከለ ሰቹ ደንዳማ መለቴ ሰበቹ ደንዳማ ዋቀየ ዘላቲ በቀቹ ደንዳሙ ይሰደላቲ ከንቱ ወከነ ሁሉ በቀቹ ደንደው ዛሬ ሳትን መረሳት ተውልት ዘሳሬ አጥሳሪ ግሩታሲ ገለል ዋቀዩ ማቱ ለለቴ ፈቃ ዋቀዩ ያበቀና ያበሳን ገሞ ዛረን ዋቀዩን ሰሚረታዬ ሳኒ ላላቱ ያረገ ተከና ስላለ ዋቀዮ ጎስተን ይብደቴ ሰታኒ ወሶዋ ይብድ ስርፈን ሰመታሳኒ ብብል ዋቀዮን ጎሳን ከየዋን ከየስላሴ ጥልጥሉ ገብረኒ ሰሚራቲ ሳኒ ፈርገ ተከለለ ዋቀዮ ባታ ጥልጥሉ ገብረ ሰሚራቲ በለለ ሩፌ መስቀሊ ፍረቴ ፈኖ ፍረቴ ሩፌ ይብድ ሰነገረ ብሻን ቆራቲ ጅጅሬዳ ያፈከነ ሞቲ ርፈቴ ነይ አኒ ከለንደር በቀ ጆሌ ሰሪ አመገሩ ጋፈን ላሉ አርፋፋ ለማዋቀዮ ተንፈታት ፈሎ ቀበተይሳን ሙኬ ዝራ ርፈሲ መታሳንስ ጉበቹ እንደነኝ ኡፈንሳን ሲራ ጉበቹ እንደነኝ ይብከኬ ሰታን ዋቀዮ ገለቴፈቱ አሃዋን ምን ዋቀ ሲኩን ዋቀ ሰማት ያንተ ዋቀ ጆሌ ከናፍ ለምን ሰገዱ ዲሴ አዋጂ ባባስ ዋሚና ዋቀ ሳትረ ዋቀ ሰባቲ ዋቀ ሲረምቲ አማሞ ደገሩ ለምን ዋቀ ጆሌ ተነሰደንቲ ሰገለ ለምን ዋቀ ጆሌ ተነሰደንቲ ዋቀ ሲለ ይብከትሮ ተመጀሪላ ሲባስ ይደላላ ለምን ፋሬ አመኔ
لشيبا سيرني سمو واقع جل سدن ياناني آزاريا واقع جبريل كامله واقع يوم تجادو رجلي رجلي واقع يفاتو كلفيسا أتكلم كيف تسير بقول نورجلا أتكلم كيف سبب نورجلا تا بابلون كيسا وانو تنم كما كيسا بقول نورجلا إني لما فاني بابلون كيسا بقول أف مالو برباط سيو جبتني بقول برباط موتاسي بقول برباط بابلون كيسا جرتانا جرينيون تنم كما كيسا جرتانا لكن كن يجونا مجرتانا واقعير واقع سوس بيجي لفاجالة سوس لكن كيسا جرتانا مركز برباط بقول رجلاتا أكمل تبانا يوجدتن سيرو ماما لكننا كل لما لكن شكو كاسني قابل بسم واقع يبيه كيسا ماشي كيسا واقع سلفمو كيسا تي غرانا نسيجديش غرانا نسياجر سيجدي باي أنا سبب بتاعي تاجيسا سينه بيسا بقى كيسن بيسا ورسيه بيسا ننه بيسا ورسيه بارا ننه بيسا ننه بارا إيه أبرام ورسيه بيسا malam beda nene bisa warresiya baran imbo nene bara ati garu jirenya wali kuma makama kessa waaqa tolfamo waaqa suute saati bayyeen waaqa yara abraham gaafa kana abraham duraan dursee waaqa abbaa isaati waaqa tolfama waaqa isaati abbaan isaa taaraa jedhama abbaan abraham taaraa jedhama Tara menjadi bukan jadi saya waktu bersama waktu saya. Aku mendengar sini, aku mendengar besar. Waktu bersama aku mendengar waktu saya. Boleh kamu kalau itu besar meeting kalau waktu itu tidak dia mana? Abang Taris waktu bersama waktu saya. Muka nasibe nama berkesi cunce gamati bahasa gurgurati. Namun di sebelah ada petani galani, warga sana jadi nabani, mana sana di sekitar itu. Gaf kana, abang saharan Abraham inwani, ya Abraham ya ilmuku, umuriku di nira, ayam mendekati rawante, jamareke, kau tuti warga kana fudi gamati basi gurguri, malu gurguri. Abraham bawa tanah betul. Namun sekarang hari ini, kalau orang Tuhan pun, wambarani, wansan pergi ke wambarani, gawe berarti itu gawe orang Tuhan ni. Akan jadi gawe sekarang, waktu bermasa. Saat ini dia jalan enak sih. Ibu kerja, ibu nabasi, gawe dulu, terpencuri. Kalau kita segera saul kasih, ini apa? Inilah, maling bud, inilah, bukan apa? Inilah, apa ini apa? Lupa apa? Inilah, apa apa? Ini bukan sekali tadi. Malu tak? Zarang saya apa dulu? Karena disangsi, karena mana jalan betul, karena terlupa dan terlengah. Kalian benar, arka kalian kita bercunda dengan maling bodoh ini. Gawe kenapa? Ari butaran, waktu bersama sama ulfure, agak basi tak tersedia sabera. Kalian doa dengan bahu. Mela kefesan kesah sama waktu bersama. Ina, macam apa pun lewat tak senjata. Seramu. Bukan nasa di lekor sesen raga menuju pusat, wakil Musa itu nanti apa terjadi tu kan? Ulun luang tu kau ke miliki rabasi ni, marke basi, mana dapat marke basi?
iddoo dhaabbattee jirtu waan maal ta'eef waan maal ta'eef iddoo dhaabbattee jirtu kun qulqulluu waan ta'eef kophee kee miila kee irraa baasee deemu tokkoon keenya kophee keenyaa baafannu iddoon dhaabbannee jiru iddoo qulqulluudha dhiiga waaqayyootiin hundeeffame foon waaqayyoof dhiiga waaqayyoof iddoo kana jira qaal kidaanii madaalalamis iddoo kana jira kophee keenya baafachuun nurra jiraata kophee gaafa jedhamu immoo isuma kaawwannu kana qofa Isseena kophee baay'eetu jira kophee laphee keenyaa baafachuun nurra jiraata namni baay'een afaan isaatiin waan gaarii osoo dubbatu keessa isaatti summii qaba kana baafachuu nurra jiraata kanan baasnee taana waaqayyoo fuuldura dhaabbachuun gachiisu namni baay'een obboleessa isaatiin afaan isaatiin siin jaalladha osoo jedhu boolla kan isaaf qotu jira summii keessa isaatii kan qabu jira kanan baasu taana waaqayyoo fuulduratti fudhatama hin qabu kophee laphee keenyaa baafachuun nurra jiraata Museen Gibxi keessa jiraachaa ture gaafa Gibxi keessa jiraatu waaqni tolfama warri Gibxi waaqessan waaqessaa ture warreen qoricha namatti godhan warreen qonqaayii hojjetan wajjin jiraachaa ture Gibxi keessatti gaafa Gibxi keessaa ba'e Israa'el lubo waaqayyo kophee kee baasee hin beeka waan ta'eef keessa isaa kaleessa Gibxi keessatti warra qonqaayii hojjetan wajjin hiriiraa turte warra qoricha namatti godhan wajjin hiriiraa turte amma garuu laphee kee keessaatti si kana baase waaqayyoon laphee namootaa keessa kan jiru afura hamaa afura qaallichaa afura qonqolaa afura sirkanaa waaqayyoon laphee namootaa keessaa akka baasu jiraaf jaalala isaan ofaa ta'u waaqayyoon galateessaa laphee keenya keessaa baasnee laphee keenya qulqulleessinee gara mana waaqayyoo dhufuun nurra jiraata maxaafama keenya irratti qulqulluun Salamoon jabeessii laphee kee fi madda jireenyaatiidha Matti jireenya laphee keenya keessa malee afaan keenya isa dubbatu miti. Waan lapheen keenya yaadee afaan keenya dubbata. Macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatewos boqonnaa 12:35 irratti መልካም ሰው ከልቡ መዝገብ መልካም ነገር ይናገራል፣ ክፉ ሰው ከልቡ መዝገብ ክፉ ነገር ይናገራል። namni gaariin laphee isaa irratti waan gaarii dubbata. Namni hamaan ammeessa laphee isaa keessa jiru waan hamaa dubbata. namni waan laphee isaatti yaade afaan isaatiin dubbata waan ta'eef laphee keenya eeggachuun nurra jiraata. Laphee keenya qulqulleessuun nurra jiraata. Qulqulluun abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoosiif erge boqonnaa 1 boqonnaa 8 irratti yaa mucaa koo yaa ilma koo laphee kee hin xureessini. Maaliif godhin laphee kee hin xureessini. lapheen keessan mana qulqullummaa waaqayyoo akka ta'e hin beektanii laphee keessan maaliif xureessituu nan jedha. Lapheen nama qulqulluu lapheen nama gaarii lapheen nama hamaa iyyaannee laphee qulqulluu waan ta'eef waaqayyoon isa keessa buufachuu danda'a. Kanaaf lapheen keessan mana waaqayyoo akka ta'e hin beektanii buufata waaqayyoo akka ta'e hin beektanii laphee keessan maaliif xureessituu nan jedha. Maaloo uummata waaqayyoo laphee keenya isa xuraa'aa qulqulleessinu saamunaa gaabbitiin aamicchannu gara waaqayyootti haa deemnu waaqayyoon gara isaatti akka nu deemsisu biraa jaalala isaan dhufatu waaqayyoon galateessaa. Laphee keenya saammeedhaan guuttame laphee keenya isa garaa garummaadhaan hamiidhaan guuttame isa summii namaa qopheessu laphee akkasii of keessaa baasnee har'a laphee haaraa bitannee galuun nurra jiraata waaqayyo irraa. Waaqayyoon laphee keenya nuuf haa qulqulleessu. Kana keessaa ba'uun nurra jiraata. Kana keessaa hin baane taanaan laphee keenya hin qulqulleessine taanaan yaada keenyan murteessine gara waaqayyootti hin deemine taanaan dhamaatiin nuti dhamaanu kan ture. Homaa faayidaa hin qabu. Namni gaafa gabaaboo daldalatee firii argatee buufatee gala. Ammas gabaa keessa jirra. Gabaa waaqayyoo sagalee waaqayyootti dhageeffannu. gara jireenya keenyatti finnee ittiin fayyuu dandeenyu sagalee waaqayyoo bitachaa jirra. Toora bitachaa jirra isa gatii malee. Gatii malee kan nu jaallate. Dhiiga isaa qulqulluudhaan kan nu qulqulleesse waaqayyoof galanni haa ta'u waan kanaaf galata galchaa. Baroon nurra jiraata baay'ee keessaa hin baane taanaan rakkisaadha. Egaa seera boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa kaastanii gaafa dubbisteen waaqayyoon Museetti akka dubbate jalqaba laalle. Inni biraa cubbuu keessaa ba'uudhaaf waan nuti gochuun nurra jiraatu beekachuudha. Mashashoo beekachuun nurra jiraatu cubbuu keessaa ba'uudhaaf
akkamitti baqanna jettan seeroo mama boqonnaa 19 lakkoofsa 17 kaasee gaafa dubbisnu Nohi namni jedhamu biyya lafaa keessa jiraachaa turedha. Eenyu namni jedhamu Nohi nama waaqayyoodhaaf bitamu nama waaqayyoon waaqessu nama laphee qulqulluu warra lamaniif kan laatu warra beelaan kan nyaachisu warra gaarratti kan uffisu anatti haa tolu kan hin beekne warra walidhaasaatiif yaadu nama waaqayyootu turedha. Kana Nohi jiraachaa turetti sagalee waaqayyoos lallabaa ture sagalee waaqayyoos dabarsaa ture. Gaafa kana garuu namoonni biyya sana keessa jiraatan waaqayyoon gaddisiisaniidha. Maal godhanii waaqayyoon gaddisiisan waaqayyo irraan addaan ba'an waan waaqayyoon hin jaallanne raawwachuu eegalameedha. Waaqayyoon jireenya mucaa namaa keessatti mucaan abbaa fi haadha isaa irraa addaan ni ba'a. Haadha manaa isaattis ni beekana lamaan isaanii foon tokko ta'u jedhee mucaa namaa jiruu hundeeffatanii akka jiraataniif dubaraa fi dhiiraa walitti kennee osoo jiru isaan garuu faallaa kanaa dhiirri fi dhiirri dubarrii fi dubarri wal fuudhuu eegalameedha. Waaqayyo kana jalaa nu oolchu. Waaqayyo kana jalaa nu oolchu. Gaafa kana waaqayyoon sadiirra taa'ee ilaalaa ture. Gaafa isaan waa namaa hojjetan waan ciggaaf isaan waa waaqayyotti namatti hin tolle gaafa isaan raawwatan waaqayyo sadiirra taa'ee ilaalaa ture. Nohi nu waame yaa Nohi sabni kun baduuf jira sagalee kee ol kaasii saba kanatti dubbadhu sabni kun gara kiyyatti adeemu sabni kun ammeenya kana haniisu cubbuu kana keessaa aloo gaafa jedhee nutti dubbatu Nohi sagalee isaa ol kaasii lallabuu eegale. Yaa saba waaqayyoo gochaan isin gochaa jirtan sirrii miti gara waaqayyotti deebi'aa. Waaqayyo kan oliif laate dubaraa fi dhiiradha. Isin garuu faallaa kanaa dhiirri fi dhiirri dubarri fi dubarri gaafachaa raawwachaa jirtu. Kun waaqayyo fuuldratti eeyyamaa miti. Yaa saba waaqayyo kana keessaa bahii gaafa jedhanii Nohi irratti qabuu eegalan. Nohi biyya biraa keessaatti bahee gara biyya sanaatti waan galeef ati namicha galaanana biyya biraatiin dhuftee nutti galtee lammaffaa booda bitee waa'ee waaqayyoo nutti dubbatta waa'ee ofii keetii beekanii. Gaafa kana waaqayyoon tigistii Nohiin ilaalee obsa Nohiin ilaalee sagalee isaa ol kaasee nutti dubbate. Yaa Nohi sabni kun laphee isaatiin narraa garagareera afaan isaaniitiinis narraa garagaraniiru waan ta'eef saba kana nan balleessaa jedheen maaliin godhaa saba kana maaliin godhaa waaqayyoon badiisaa jalaatti akka nu baasuu jedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon hunduma keenya araara isaatiin nu haa mul'isu. Waaqayyoon warra badan nuuf haa deebisu. Waaqayyoon laphee keenya nuuf haa qulqulleessu. Waaqayyoon galateessaa sagalee keessa nuuf kaasaa. Gaafa kana ani saba kana nan balleessa. Foodda samii dhaabatee bishaanitti garroobsee burqituuwwan lafa keessa jiran ol baaseen bishaanis saba kana balleessaa. Maarkaba tolfadhu dhe maal tolfadhu maaliif sirriitti dubbadha maal tolfadhu maarkaba tolfadhu badii kana jalaa taksi oolchuu danda'u badii isa kana jalaa taksi baasuu danda'u maarkaba tolfadhu dhe Nohis maarkaba tolfate maal isaaf kan godhu maaloo naa deebisa maal isaaf kan godhu badii jalaa kan isa baasuu danda'u maarkaba tolfate. Kanaan booddee warreen tolee sii jedhan warreen ishii sii jedhanii gara maarkaba sanaatti galan qofa gara maarkabaatti ol galchee maaloo sirriitti dhaggeeffadhaa gabaabsee barumsa tokko warreen tolee sii jedhan qofa inni qabsiisin warreen ishii sii jedhan qofa gara maarkaba sanaatti ol galchee waaqni keenya waaqa dhiifamaati. Waaqni keenya waaqa jaalalaati. Waaqni keenya fedha keenyaan kan nu fayyisudha malee dirqama hin barbaadu. Lakkii hin barbaadu jedhee kan waaqayyoodhaan abdate lakkii jedhee dirqamaan hin barbaadu. Warra tolee isin jedhan qofa gara maarkabaatti ol galchi. Maarkaba kanaanis bishaan badii jalaa ooluu dandeessi. Saba warra kaan garuu warreen abboommii tolee warreen ishiin jenne nan balleessaa jedhe. Gaafa kanaa soddoota isaas waamee ijoollota isaas waamee
gara markabaatti maaloo ol galaa gaafa isaan jedhu dhaga'uu dide. Kanaan booddee Nuyi maal godhe lubbuu 8 santaa gara markabaatti galche warra isheedhanii galan kadhachaa ture didan. Kanaan booddee uumamoota keessaas simbirroota keessaas allaattiiwwan keessaas gugee keessaas cimbiidhaan qomoodhaan ol galchee gale. Gaafa kana guyyaan isaa gaafa ga'u yeroon isaa gaafa ga'u Waaqayyoon markaba keessa fedhe markaba keessa amma yeroon isaa ga'eera lallaba kee raawwatteetta akkanatti hin himne jennee fittinteetta cubbuu jalaa deebi'aa jetteetti lallabdeetta amma garuu yeroon isaa ga'e markaba keessa fadhuudhe jechuufate. Gaafa kana guyyaa 40 fi halkan 40 bokkaa roobeedha. Samiidhaaf hojii baname lafaati burqutuun bishaan wal yaa'ee bishaan dachee irra guute. Gaafa kana bakka dhaqan dhabani markabni sun bishaan irra ol balali'aa ammoo bishaan lafaa guutu ol jechaa deemuu eegalte. Gaafa kana morma isaanii bira ga'e warreen kaleessa cubbuu raawwatan warreen kaleessa Waaqayyoodhaan addaan ba'anii Nohi dhaga'uu didan galaanni cubbuu bishaan morma isaanii jala ga'e. Har'as galaanni cubbuu morma keenya jala ga'eera. Saba Waaqayyo galaana cubbuu keessa ba'u nurra jiraata. Galaana cubbuutiin nyaatanne si'anii galuu mannaa gara Waaqayyootti dhiyaannee iddoo qulqullummaa gara gannataatti galuu nu wayya. Galaanni cubbuu gaafa isaan achi jala ga'u maaloo yaa Nohi bishaan badiisatiin dhumuuf jirra maaloo markaba kee nuuf banii markaba kee nuuf banii maaloo gaafa jedhani kaleessa gaafa isinitti lallabu dubbii sagalee Waaqayyoo gaafa isinitti dhaga'uu diddanii Waaqayyotu cufee ani banuu hin danda'u. Maal gochuu hin danda'u? Kanuu hin danda'u. Kan namni hidhe Waaqayyo hiikuu danda'a. Kan namni dhaabe Waaqayyoon buqqisuu danda'a. Kan Waaqayyoon dhaabe garuu eenyutu buqqisuu hin danda'u. Kan Waaqayyoon shoome eenyuyyuu shaaruu hin danda'u. Ilaala. Eenyumti banuu waan hin dandeenyeef ani banuu hin danda'u. Ani buqqisuu hin danda'u gaafa jedhuun egaa guyyaa 40 fi halkan 40 goosu bishaan badiisaa hin roobe uummanni sun bishaan badiisaatiin badanii Nohi garuu gara tulluu Zuwaaritti jedhamtutti ol ba'ee Waaqa isaa galateeffateedha. Waaqayyoon galateeffachaa Waaqayyoon. Markabni Nohi tolfate bishaan badiisaa jalaa isa oolchite. Warreen markaba Nohi tuffatanii bishaan badiisaatiin nyaatamanii. Maal jechuudha markaba jechuun? Markaba jechuun tokko mana amantaa keenya. Mana amantaa qulqulleessiidha. Warreen ishee jedhanii gara mana qulqullummaatti dhufanii warreen tole jedhanii Waaqayyoon galateeffatanii bishaan badiisaa jalaa ba'aniiru. Cubbuu keessaa ba'aniiru. Gaabbiidhaan nisaadhaan qulqullaa'aniiru. Foolii dhiiga isaa fudhatanii mootummaa isaa ilaalaniiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warreen hin barbaanne lakkii jedhanii mana Waaqayyoo keessaa ba'an warreen maataba isaanii fannoo isaanii kutan kaleessa walitti nyaatamaniiru. Warreen ishee jedhanii gara mana qulqullummaatti dhufan soorata jireenya bara baraa mana qulqullummaa keessaa nyaataniiru. Bishaan jireenyaa Eden Gannat keessaatii burqudhanii dheebuu ba'anii. Ilaala. Kanaaf manni qulqullummaa keenya iddoo boqonnaatti manni qulqullummaa keenya iddoo jireenyaatti. Inni lammaffaan markaba jechuun durboo maaranii. Warreen araarsummaa durboo maaran dhaga'an warreen qaal kidaan isheetti amanan cubbuu jalaatii ba'anii gara gannataatti darbanii. እናመሰግናለን። መዘምራኖቻችን ከሁለቱም ደብር ስለመጡ እናመሰግናለን። ትምህርታችን እንዳይቋረጥ ሁላችሁም ቦታችሁን ያዙና ቆሙልን። Waaqayyoon dubbachuu hin jafaadhaatu. Sagalee Waaqayyoo duukaa jirtu. Waaqayyoon galateessaale. Markabni du'a jalaa gara jireenyatti nu dabarsuu dandeessu. Isheen tokko durboo maarameedha. Ilaala. Durboo Maariyaam
waaqayyoon gooftaa keenya qoricha keenya biddeena jireenyaa kan ta'e qoricha kan nuuf ta'uu danda'u madaala lammii uumaa keenya nuuf deessee qoricha addunyaa nu badhaaste galanni waaqayyoof haa ta'u galateeffadhaa. waggaa 5,500 guutuu mucaan namaa dukkana Si'oolii keessa kan ture cubbuu keessa kan ture rakkina keessa kan ture karaa durboo Maariyaam Fayyisaan addunyaa galatee anaaf isin cubbuu jalaa baasee akkanatti bareennee mana qulqullummaa isaatti akka wal geenyuuf nu gargaaru nu taasisee waaqayyoof galata galchaa. namni durboo Maariyaamitti abdatee araarsummaa isheetti ganamanii qaal kidaan isheetti ganamanii dukkana cubbuu keessaatii gara ifa jireenyaatti ba'a. Qilee cubbuu keessaa ba'ee akka anaaf isinii tulluu jireenya irra dhaabbatee waaqayyoon uumaa isaa galateeffata waaqayyoof galanni haa ta'u. Kana qofa miti durboo Maariyaam yeroo hunda waa'ee ijoolleedhaaf waa'ee ilmaan isheetiif waa'ee ijoollee Addaamiif cubbuu keenyaaf jecha fuula ilma ishee dhaabbattee waan nuuf kadhattuuf waadaa isheetti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa argata. ilaala እግዚአብሔር ጽዮንን መርጦታል ማደሪያቸውን ዘንድ ወዶታል ይላል ቅዱስ ዳዊት። waaqayyo ጽዮንን ፍለቴራ ለዘተውን ተሳሰተሽን ታቱፍ ጃለቴራ አይደል ከን waaqayyo እንዳለቴ የሚቱ ጉቡ ደንዳመተ waaqayyo ከን waaqayyo ናበ የሚቱ ጉብሱ ደንዳ ከን waaqayyo ሾ ለወቂስ ሞፈለቴ የሚንቱ ሻሩን ነው ኢላጎል ኩሉኔ አባንኬኛ ጳውሎስ እርጋሳ ወረሮ ሜዳ አደረገ በቆና ሰደቱ ሱበሚ ሰድራ ካሰኒ ጋር ሁሉስተን እርጋ waaqayዮን አከዋን ሳንቱ ቡይን ቀምነት ሳለካዬ እርጋ waaqayዮን ሳን ፍለቴ እንም ትለይ ሳነደሱ እንደምደውራ waaqayዮ ቁልቁል ነው ተፍለቴ waaqayዮ ወማራኒ ፍለቴ ነው ከለሚያል ተከለተ ይሳ ከናፍ ወሬን ማርከበለው ትፈተኒ ወደ ማርከበለው ትፈተኒ አልጀሳ ትፈተኒ ባኒ ገላነ ትቦቲኛ ተመን ወደን ማርከበለው ትቦ ጀላቲ ዶጀላቲ ሻምበዲን ሳጀላን ወልቱ ደንደስ ጀለኛ መነኒ ዶጀለ ደርበኒ ገለጂ ይለትባል ወደነመስ ዱቦ ማረኒ ሉፊ ከለቱ ጀለኒ ሸከኒ ዱከነ ሶልቲኛ ተሞሳሪ ነፈል ወደን ሞድሮ ማረኒ ወፍከለቲ እልመዋቀየ ወፍደሰቲ ፈይሳ አዱኛ ኛተ ጀለኛ ነው ብላተት ጀለኒ አመነኒ አካና ቢስኒ ዶ ከለቱ ልትቀበመኒ ዋቀየን ገለተ ፈተኒ በረመራት ሞት ማሳሪ ዳሉ ዋቀየን ገለኛ ሰው ወሰና ተለዛገሮ ወራዲ ችሪን ወደ መስቀሉ ትብቆየ እሽ ቃሉት ያሰማ